Ashama harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota caffee miidiyaa oduu guyyaa har'aa isin biraan ga'uuf qabannee dhiyaannee jirra. Hanga xumura oduu keenyatti nu faana turan affeerraa keenya. Oduu waliin Allaliseesisaay oduu dursuun hangafoota isaanii waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa dorgomtoota qorumsa darban qacare. Bara baajataa xumurame kaapitaala investimentii doolaara miiliyoona 500 caaluu hawwachuu akka danda'e ibsame. Itoophiyaa fi Iraan damee misooma ogummaatiin waliin hojjechuuf walii galan. Zaambiyaatti boordiin farra malaammaltummaan shakkamee diigame. Israa'el buufataalee waraana Huutii Yemen keessaa haleeluu beeksifte. Amma oduu bal'inaan waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa dorgomtoota qorumsa darban qacare. Waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa dorgomtoota gita hojii banaaf galmeessee ture qorumsa barreeffamaa erga darbanii booda qabxii gaarii fiduun dorgomtoota darban guyyaa kaleessaa biiroo muummee waldichaatti qorumsaaf gaaffii qoruun kanneen darban qacare. Dorgomtoonni qacaraman kunneen akkaataa muummee irratti dorgomaniitiin qorumsa gosa lamaanuu irratti dandeettii gahaa ta'aniin kan darban ta'uu hojii gaggeessan waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa obbo Geetamasaa Yohaannis himan. ተፈታኞቹን በተመለከተ ያው የጽሁፍ ፈተና አዘጋጅተናል። dorgomtoota laalchisuun qormaata barreeffamaaf afgaaffii qorreetii jirra. Akkaataa qorumsi kun itti gaggeeffames dorgomtoota galmaan sadarkaa barnootaan adda baafamuun Komishinii Waldaa Hojii Gamtaa Federaalaatti ergine. Har'aa ammoo afgaaffii kan qoraman dorgomtoota qorumsa barreeffamaa ga'umsaan darbanii dhufanidha. Dorgomtoonni kunneen gita hojii banaa kooperaatiif odiitii humna namaa faayinaansii sabquunnamtiif barreessaa irratti kan darban qorumsa barreeffamaa 80 irraa afgaaffii immoo 20 irraa waliigalatti 100 irraa ilaalamuun qabxii gaarii kan galmeessan kaayyoof mul'anni waldaa kanaa erga ibsamee fi booda karaa kanaa waliigaluun wiixata boruu irraa kaasuun hojii akka jalqaban ramanneetii jirra. Dabalataanis ogeessa madaallii qorumsichaa keessaa tokko kan ta'e Qiddus Abrahaam akka jedhetti waldaan keenya hojjetaa dhaabbatichaaf madaalu qacare jedhee namana. Akkasumas waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa kallattii misooma fi diinagdee daran cimsuun danda'amu irratti xiinxaluun humna nama ga'umsa qabu karaa ifaaf bilisaan qoruun hojiitti bobbaasuun qulqullina mana hojii keenyaa agarsiisa jedheera. ያምናለው ለተጠየቁት ጥያቄ ትክክለኛና አግባብ የሆነ መልስ መልሰዋል። ወልዳን ኬኛ ሆጀቶota ciccimoo qacare jedhee namana. Sababni isaas afgaaffii gaafataman deebii sirrii fi madaalawaa deebisanii jiru. Haalli isaanii baay'ee gaariidha. Kaka'umsa hojiif qaban yeroo kabajanii qorumsa irratti argamuun isaanii hundaa ilaallee kanaaf waldaan keenya bu'a qabeessa taasisu jedhee yaada. Gama biraan dorgomtoonni milkaa'an kunneen akka jedhanitti waldaa kana waliin akkaataa gara fuulduraatti tarkaanfachuun danda'amu irratti cimanii hojjechuuf kaka'umsa qabaachuu himan. Dhaabbata kana wajjin guddachuudhaaf karoora qabna. Dhaabbanni kun kan waliigalaati. Kan sabaaf sablammii addan qoonne kan hundumaaf keessatti hammatu hojii dhabdummaallee kan xiqqeessuu danda'u. Kaayyoo waldaa kanaa gara fuulduraatti deemsisuudhaaf anillee agan danda'e aga beekumsi koo aga ogummaan koo na gargaaretti namoota as keessa jiran hunda wajjin hojjedhee gara fuulduraatti deemsisuudhaaf kaayyoo hin qaba. Dorgomtoota milkaa'an keessaa tokko kan taate Balaayinesh Dajanee akka jettetti waldichi qorumsa kana karaa haqa qabeessa ta'een kennuun qulqullummaa isaa mirkaneesseera jette. ስሜ በላይነሽ ደጀኔ ይባላል። ታዊ የሆነ ነገር ነው። Maqaan koo Balaayinesh Dajanee jedhama. Iftoominni jiru namatti tola. Qabxiin hojjenne nutti himamee kan barreeffamaas ta'e afgaaffii hanga hojjenne ilaalleerra. Haalonni turan gaariidha. Waldaa kana waliin waan gaarii nan hojjedha. Maamila saalannan keessummeessa. Tajaajila barbaachisu hunda kennuuf qophiidha. Dhuma irratti waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa qoodiinsa tokko malee dargaggootaaf carraa hojii uumuus ta'e carraa walqixa kennuu isaa qaamni kamuu hubachuun jajjabeessuu fi deeggaruu qaba jechuun ergaa isaanii dhaamaniiru. Bara baajataa xumurame kaapitaala investimentii doolaara miiliyoona 500 caaluu hojjechuu akka danda'e ibsameera. Abdii Imaanaa dabalata qaba. Koorporeeshiniin misooma paarkiiwwan industirii bara baajataa xumurame investimentiiwwan doolaara miiliyoona 500 caaluu galmeessisan hawwachuu akka danda'e ibsameeti jira. Qorannoo raawwii karoora bara baajataa 2016 koorporeeshinicha irratti akka ibsametti bara baajataa xumurame investoroonni biyya keessaa fi idil addunyaa invest akka godhan taasisuun koorporeeshinicha waliin waliigaltee akka raawwatan taasifamuunsaa eerameera.
Hawwannaan investimentii bu'a qabeessa akka ta'u hojiileen investimentii biyya keessaa fi biyya alaatti beeksisuun qooda fudhattoota waliin qindoominaan hojjechuun akkasumas diinagdee biyya keessaa fooyyessuun qooda akka qaban waltajjicha irrattis himameetii jira. Kaampaaniiwwan idil addunyaa fi biyya keessaa bara baajetaa xumurame koorporeeshinicha waliin waliigaltee mallatteessan sadarkaa opereeshiniin investimentii adda addaa irratti akka argaman odeeffannoon koorporeeshinicha irraa argame ni mul'isa. Itoophiyaa fi Iraan damee misooma ogummaatiin waliin hojjechuuf walii galan. Ministeerri hojii fi ogummaa aadde Mufaariyaat Kamil dhimmoota waliin hojjechuun danda'amu irratti Itoophiyaatti ambaasaaddara Rippaabilika Islaamummaa Iraan Alii Akbar Razaa'ii waliin mari'ataniiru. Marii kanaanis damee barnoota fi leenjitiin ce'umsa gabbisa dandeettii ogummaa fi teekinooloojii dabalatee Iraan muuxannoo damee kanaan qabdu qooduuf qophii ta'uun ishee himameera. Tumsi kun hariiroo gamlameenii biyyoota lamaan jidduu jiru sadarkaa olaanaatti kan ceesisu akka ta'e ibsuu isaanii odeeffannoon ministeera hojii fi ogummaarraa argame ni mul'isa. Dabalataanis itti fayyadama waloo biyyoota lamaanii akka mirkaneessuuf marii kanarratti ibsuu isaanii eerameera. Zaambiyaatti boordiin farra malaammaltummaan shakkame diigameera. Abdii Imaanaa dabalata qaba. Zaambiyaatti boordiin malaammaltummaa akka ittisuuf hundaa'e ofiifuu malaammaltummaan shakkamee diigame. Pirezidaantiin Zaambiyaa Hakainde Hichilema miseensota boordii farra malaammaltummaa biyyatti malaammaltummaan himatan hojiirra ari'aniiti jiru. Miseensonni boordichaa garuu malaammaltummaan himatamuu isaanii hin fudhatan. Pirezidaantiin biyyattii tarkaanfii kana akka fudhatan dursaan koomishinichaa Toom Shamaakambaa fedhiin hojii gadhiisuu hordofeeti. Dursaan koomishinichaas malaammaltummaan maqaan isaanii dhahameeti jira. Pirezidaantiin Hakainde Hichilema erga aangootti dhufanii waggaa 3 darban keessatti geggeessitoota mootummaa duraanii matta'aa nyaachuun maqaan isaanii dhahamu irratti qorannoon akka geggeeffamus gochaa turan. Pirezidaantiin kun miseensota boordii koomishinii farra malaammaltummaa hunda hojiirraa ari'uun isaanii koomishinichi qondaaltota siyaasaa irraa maallaqa fudhachuu isaatiini jedhame. Kunis qondaaltonni siyaasaa malaammaltummaan shakkaman koomishinii kanaan akka hin qoratamneef dursanii maallaqa gahaa kaffaluun qorannoo fi himannaa irratti dhiyaachuuf malu jalaa miliquu jedheera. Koomishiniin farra malaammaltummaa Zaambiyaa malaammaltummaa ittisuu osoo qabuu ofiifuu keessatti hirmaachuu isaa akka saaxile nama Obiriin Kaabaa jedhamudha. Namni kun duraan miseensa boordii koomishinii farra malaammaltummaa Zaambiyaa akka turedha. Koomishinichi namoota dhuunfaa yakka malaammaltummaa hamaa keessatti hirmaatan irraa matta'aa fudhachuun akka isaan seeraan hin gaafatamne golga gochuun haqni akka dabu gochaa jira jechuun torbee darbe keessa barreessee ture. Obiriin dabaluunis koomishiniin farra malaammaltummaa biyyatti haaromsa cimaa akka barbaachisuuf miseensonni koomishinichaa maallaqa fudhatanii namoota siyaasaaf qondaaltota yakka malaammaltummaan shakkaman qorannoon akka irratti hin geggeeffamne danqaa akka ta'an ibseera. Waajjirri pirezidaantii Zaambiyaa ibsa baaseen miseensonni boordichaa akka diigaman godhamuun koomishinii farra malaammaltummaa irratti haaromsa geggeessuuf akka ta'es beeksiseetii jira. Israa'el buufataalee waraana Huutii Yemen keessaa haleeluu beeksifte. Abdii Imaanaa dabalata qaba. Israa'el buufata waraana Huutii Yemen irratti haleellaa qilleensarraa gaggeessuu beeksiftee jirti. Humni waraana Israa'el xiyyaaronni waraana Israa'el haleellaa qilleensarraan buufataalee waraanaa Huutii haleeluu fuula miidiyaa hawaasaa X irratti beeksise. Haleellaan kunis adoolessa 20 bara 2024 gara galgalaa kan gaggeeffame yoo ta'u magaalaa buufata doonii kataate Odeedaa keessatti haleellaan hedduun gaggeeffamuu jiraattonni himaniitii jiru. Humni waraanaa Israa'el gama isaatiin ammoo yeroo muraasa dura xiyyaaronni waraanaa humna waraanaa Israa'el qiyyaafannoowwan waraana shororkeessaa Huutii buufata doonii Al-Udeedaatti argamu haleeleera jechuun fuula miidiyaa hawaasaa gubbaatti ka barreesse. Israa'el tarkaanfii kana fudhachuuf ka dirqamte haleellaa diroonii adoolessa 19 2024 hidhattoonni Huutii magaalaa Teel Aviv irratti geggeessan haaloo ba'uuf akka ta'e hima ibsi humna waraana Israa'el kun. Haleellaa diroonii magaalaa Teel Aviv keessatti nama tokko galaafateef kaan madeesseef hidhattoonni Huutii itti gaafatamummaa fudhatanii turani. Israa'el haleellaa qilleensarraa Huutii Yemen irratti geggeessite kanaaf sababni haleellaa diroonii irratti raawwate qofaaf osoo hin taane haleellaawwan dhibbaan lakkaa'aman Israa'el irratti raawwatamaniif deebii kennuufii jedha ibsi humna waraanichaa. Ministeerri ittisaa Israa'el Yoav Gaalaant Israa'el Huutiif ergaa cimaa dabarsuuf jecha haleellaa kana raawwattee jedhan. Qondaalli Huutii Muhammad Abdul Salaam Israa'el haleellaa balaafamaa Yemen irratti geggeessite jechuun dubbatan. Haleellaan Israa'el kun Huutiin
Filisxeemota Gaazaa keessa jiran akka hin deeggarre dhiibbaa gochuuf ka xiyyeeffate ta'uu himuun kaayyichi tasuma akka hin milkoofnes dubbatanii jiru. Haleellaawwan diroonii fi misaa'ila hidhattoota Huutii ji'ootaaf narratti geggeessaa turan jettuuf Israa'el kallattiin haleellaa geggeessuun deebii kennuun sheekuu ka jalqabaati. Israa'el jeettiiwwan waraana ishee fayyadamuun haleellaa geggeessite kanaan buufata doonii Hodeedaa kan galaana diimaa irratti argamu irratti xiyyeeffate. Mootummaan Huutii Sana'aa jiru akka beeksisetti Israa'el kuusaa boba'aaf buufata ibsaa qarqara galaana jiru irratti haleellaa geggeessitee jedha. Haleellaa kanaan namoonni nagaan miidhaman akka jiranis beeksiseera. Ministeerri ittisaa Israa'el Yo'aaf Gaalaant warri Huutii si'a 200 ol haleellaa nurratti geggeessan yeroo jalqabaaf lammii Israa'el irratti miidhaa geessisnaan nutis isaan haleellee jedhu. Dabalanis yeroo barbaachisaa ta'etti bakka kamittuu kana ni goonaa jedhan. Haleellaa diroonii Huutiin anatu raawwate jedheen magaalaa Teel Aviv keessatti geggeeffamee ture. Israa'el dooniin kun kan Iraan oomishteef fageenya dheeraa deemuu ka danda'u ta'us beeksiftee jirti. Haleellichaan namni ganna 51 yoo du'u namoonni 8 immoo madaa'anii turan. Israa'el haleellaa kana qolachuu osoo dandeessuu garuu dogoggora namaan miidhaan akka irra ga'e beeksiftee turte. Israa'el kanaan dura Huutii Yaman irratti haleellaa geggeessuu baattus US fi UK'n barana irra deddeebiin xiyyeeffannoo waraanaa humna Huutiiti kan jedhan irratti haleellaa qilleensarraa irra deddeebiin geggeessaa turan. Sababa waraana Gaazaatti geggeeffamaa jiruun Huutiinis Hamaasiin cina akka dhaabbatu beeksisuun hanga Israa'el waraana Gaazaa dhaabdutti anis haleellaa hin dhaabu jechuun irra deebiin beeksisaa ture. Eegaan kabajamtoota hordoftoota caffee miidiyaa oduun guyyaa har'aatiif isin biraan ga'uuf qabannee dhiyaannee turre kana fakkaata ture. Hanga xumuraatti nu faana turuu keessaniif galatoomaa jechaa qophiilee caffee miidiyaa afaan waliin turtii gaarii.